السلام عليكم أكم جرتن hordoftoota kiyya karaa chaanaliitiin na hordoftan har'a marrajaawii ergaa bareedduu ishee dabarsuun mucaa footoo ishee agartanu kanarraa nagaan kiyya kan kabajaaf jaallaa bakkuma jirtanutti isin haa ga'u. Yeroo karaa yuutuubii kanatti rakkoo ijoolleetiif sisteema tokko isin barsiisuu fi wanna rakkate asirratti isin dabarsu rakkoon nama keenya laayikiin godhuu sheeriin godhu karaa yuutuubii sababa maallaqni irraa argamuuf jecha namoonni hedduu harka jalaa gabaabsatan asitti. Jalqaba viidiyoo kana laayik godha. Namni kumni sadi laali kumni sadi laayik godhe ish mushkila rakkoo qaba. Kanaafuu dhukkuba qalbii qabaachuudha. Namni dhukkuba qalbii qabu immoo sabskiraayib gochuun isaan ta'u yoo laayik godhe dhalatti. Yoo laayik gootan malee viidiyoon kun baay'ee deemuu hin danda'u. Sheerii godhaa isiniin jecha akkam jirtan. Viidiyoo kana sheer godhaa sabskiraayib godhaa. Muciyyoon kun Sumayyaa jedhamti. Muciyyoon kun kiristaana turte. Waggoota hedduu Dubaayii keessa waan turte natti fakkaata. Muciyyoon kun amantiinsi kiristaana ture. Maatiinsi guutuutti kiristaana. Guutuutti jechuudha. Isin dhalattuu Shawaati. Shawaa keessaa immoo eessa akka ta'e hin beeku. Maqaan ammaa Sumayyaadha. Shuf taarika Rabbi sitti bufani waan Rabbi godhu. Isin erga yeroo biyya jirtu seenaa isin himterraan isinii himee ka'ee booda isinii deebi'a. Yeroo biyya Itoophiyaa biyya Abbaasii maatii bira jirtu Muslima waan jedhamu ijaan agarteen beektu. Wanni kun ammoo namoonni amantii kiristaanaas isin fayyada. Amantii Islaamaas isin fayyada. Shuf hojii ilma namaa bareecha dhaggeeffadhu. Maatii siitii eegalee namni Muslimni hin jiru Islaama hin beektu. Cirraash hin beektu Islaama. Isliminnaa erga biyyaa baatee jedhadheen jijjiiramaaf biyyaa baatee Dubaayii seentee waggaa hanga hojjette hin beeku. Waggaa hedduu erga hojjettee sooshaal miidiyaa kanarra babaati. Babaan sheekonni si qaraa isan illee viidiyoo kana ni arganii. Kan isi asallamsiisan illee ni arganii. Garuu garaa namaa keessa kan argu eenyuunni Rabbi qofa. Namoonni hedduu viidiyoo kana akka arguun barbaada. Karaa yuutuubii qofaan namoota baay'ee akka arguun barbaada viidiyoo kana. Karaa Feesbuukii fi karaa Tiiktookii yaadni guutuun kun ibsamuu hin danda'u. Walaakin ammoo irraa ibsamuu danda'a malee guutumaan guutuutti ibsuu hin danda'u. Karaa yuutuubii ammoo yaada guutuu na fudhachiisuu danda'a. Isin namni akkanaa kun jiddu lamaan amma Islaamaaf kiristaanni waan fedhe Islaamii waan fedhe amana kiristaanis waan fedhe amana. Amantii fedhe haa ta'u namni waan itti amanetti amana miti. Amantii keessa wanti ganama gashu hin jiru. Gara fedhetti amanu. Amantii kiristaanaa biratti kabajaa guddaa qaba wallahi. Namni amantii bira ana muslima amantii biraa qabu amantii fedhe haa ta'u na biratti kabajaa qaba. Keessatti namni amantii isaa waaqatti amanu sana amantii isaa eeggatee kabajaa qabu amantii isaatiif kabajaa qabu waan fedhetti amanu kabajaa qaba. Waan itti amane sanatti amane guutummaatti hordofaara waan ta'eef namsuun gaarii akka ta'e agarsiisa. Baay'ee gara dhufetti haa deebi'u. Maaliif wanni kun jiddu amantii kiristaanaa fi Islaamaa namni lamaanuu hin fayyada. Isin duraan nama salaatu waggan argu jetti mucaan kun jarri kun sihirii wayii godhamoo jedhetan soraadha itti erga biyya baatee Dubaayii galtee sooshaal miidiyaa tagati amantii Islaamaa qabattee maatii si guutumaan guututti dhiifte. Innahaa zanwa innahaa mujrimun kabiiran jiddan akbar mujrim. Shuf kun amantii kamillee maqaa balleessitti mujrima irra mujrima guddaa jechuudha mucaan kun. Rabbi viidiyoo kiyya isii bira hageessu. Garaa namaa keessa kan Rabbi mee namni beeku hin jiru. Shuf seenaa Muslima illee fayyadu kiristaana fayyadu hiya akbar mujrima. Dubaahii turteeti mucaan kun Dubaahii irra waggaa jirtu natti dawwalaa turte. Jaarsa isii Zaakir kan jedhamu Baaleedha mucaan kun dhalataa Baaleeti. Baalee baay'een jaalladhan ture ijoollee baay'ee. Walaakin godinyoota Baalee baay'een qaba. Walaakin innahu ataa'u Riyaadii magaalaa Riyaad keessa jiraata namichi kun footoo isaallee hin arganne. Gara boodaatti hin argadha. Natti dawwalee waastaappiin isaa Zaakir inda Sumayyaa jedhe. Yaa obboleessa kiyya isiin jedhe obboleettiin kiyya gara Islaamummaatti dhuftee Dubaahii jirti. Anis gara Islaamummaattan dhufee maatii koos gadhiisee beetasaba koos gadhiisee jedhe. Zaakir maqaan isaa ilma Muslima ni durumaanuu kiristaanni Baalee keessa baay'een jiru natti fakkaata. Inni kun mujrima malee. Shuf footoo sanan argadha. Bi'iznillaahi ta'ala nan argadha footoo isaa yeroo dhiyoo keessatti. Nama hanganatti hin darbin malee nama sis darbe wallahi achumaan darbitee qabatta. Qoygaa waan jedhe kun waan ishiin taatu sitti nima.
jedheeti Dubaayii wagga jiru natti dawwale isiinis natti dawwalti inni natti dawwale mucaan obboleettiin kiyya tokko obboleettii kiyya Dubaayii jirti gara biyyaa deebi'aatti bakka itti galtuun qabdu maatiin qabdu bakka dhaqxuun qabdu maatiin si hunduu yoo jarri yoo itti deebite ichiin jedhanu yookaan gara islaamummaatti gara katti deebisani ani sabba sana maatii koo gadhiisee Suudi Arabiyaatti galee biyya namaatti galee jira maatii koon dhabe isiinis maatii sii dhabdee jirti shuf maal naaf wayya eessatti galtu naman amanulleen qabu nuti rabbii jecha maatii keenya gadhiifne jennaan Abdul Uzzaa sana yaadadhe wallahi Abdul Uzzaa sana isa qabeenyaaf maatii isaa dhiisee deeme sana yaadadhe Abdul Uzzaa seenaa isaa dhageessaniitu miti Abdul Uzzaa isa qabeenya isaa dhiisee laal maatii isaatii qabee diinii isaatii jedhee keeshaa jooniyaa uffatee rasuula rabbiitti dhaqe ija koo dura dhufe seenaa sana dhaggeeffadheen jira seenaa sana ilaalee waan hin jiru ija koo dura dhufnaan boohee beekta yaa rabbi imimmaan gaafasii yaa rabbi inni duraas innammaas si uumaa jennaan isiinis haasaa wal fakkaataa dhuftee maallaan jettee akkasuma jettee qat jette jarri kun utuu danda'anii karaa miidiyaa baane deebinaa kennanii viidiyoon kiyya yoo qaqqabe jechuudha dhuftee akkasuma jettee maatii koorraa baheen jira akka jennaanan anis obboleessaa gara Suudiitti fudhachuun barbaada gizee isiin dhufte akkasii hojjetattuun barbaada jennaanan Abdul Uzzaa sana yaadadhe tan garaan kun naraafame beekta garaan sun naraafame dhiisee garuu kiristaana ta'anullee maatiin kee haadhaaf abbaan kee haqqii qabanii si yaadatanii kaddamaattaa adaraa yoo kiristaana ta'anillee haqqii qabanii waan fedhe ta'amananu malee haqqii qabanii jedhee irra deddeebi'ee garuu gargaaraan jira maatii kiyya akkas jettee walaakin fuula fiitii kana soba uffatanii kan deemanu bar nama kana bareechisnii fi amala gaggeeffadha sana booda hadaraa nama beektu bira mana kireeffadhu naa kaa'e magaalaa Finfinnee keessa jedhe yeroo sanatti biyya biraan ture naannoodhuma Itoophiyaa ta'ee kee biyya biraan ture waastaappiyaa waliin haasaa turre xayyib jedhee tan gara Itoophiyaa deebi'e mucaan kun dhuftee meeshaa si guurrattee mokoroo meeqa fatanaa meeqa dabarfattee dhuftee Itoophiyaatti buutee dhaqee boolee simadhee mucaa kana boolee simadhee mana kireeffadheen kaa'u kiraalleen barbaadu Abdul Uzzaadha shoof Abdul Uzzaa walakin innaha mujriman kabiran innahu ba'ad jennaanan dhiisee baatii tokkoof wayi guutuu turtee mucaan kun wanna hundaa fixattee mucaan kun otuu akkas garaana nyaattu adaraa haadhaaf abbaa kee immoo amaanaa otuu jedhuuni nama hedduuni bar nuti beetasaba kiyya keessaa nama jijjira namni hedduullee sababa si qalbii kota islaamummaa irraan dhufe jennaan magaalaa Finfinneetti bar namni si akka diqqataa bira dhaqxee waa dubbistellee islaamummaattan dhufe maatii kiyyan dhabe jennaan namni gubataaf namni baay'een walaakin kiristaanis hedduu tokko islaamummaadha ka'e amantii kiristaanatti amanee dhaqe akkasuma kiristaanii garaa gubataa fi shuf jarri kun akraarii warra jedduu deemu jechuudha yaani akraarii jechuun yaani warra walakkaara sobee fakkeessitu jechuudha fakkeessee deemuudha mucaan kun waa hundaa erga jettee rabbiin balaa guddaa rabuusuuf deemaa shuf erga waa hundaa jettee garaan nu gubatee mucaan kun akka fixattee guyyaa isaallee himu dhiyeenya torbi guyyaa 2-3 jedhuudha dhiyeenyuma jechuudha mucaan kun fixattee geggeessee shanya'ee imimmaan beetasaba kiyyaan maqaa dha'uu baadhullee abaluu waan akkanaa kiyya jedhee maqaa dha'uu baadhullee walitti boohaa wal geggeessan walaakin innahaa mujrima guddaa isiin immoo dhaqxeetiyyee warra Suudiitti badu keessaa isin immoo dhaqxeetiyyee mucaan kun dhaqxee badde guyyaa 2 namoo sadan dhaqxee hilim jettee riyaadii keessatti hilim jettee mucaan kun ammoo obboleessaa miti obboleessa jedhanii gan hariina sossobanii kiraa silaa qaffaltu shuuf obboleessa jedhanii kana hunda hojjetanii deemte an amma wanni kun rabbirraa argatama walaakin ammoo wanni kun barumsa guddaa waan rabbitti godhe isini galeera miti obboleessaa miti jaarsa sobanii haddii kana sobanii soba kana sobaniiti deemtee guyyaa 2 deemtetti badde bannaan natti dawwalte aramni sun bentiin kee intali badde jette
duukaa dawwalee rakkoo tokko jiruuf immoo duukaa dawwalee arabattiitti amaanaa isii kana immoo amaanaa kan hin jedheen barreeffamnii fi sagaleen guutuu isaa lafa jira isin agarsiisa wallahi alaahi sagalee isii barreeffamni arabattii guutuu isaa lafa jira gaafa jarri baane ajandaa hatu qabatanii guutuu isaa hin agarsiisa marajaa guutuu kan arabattii bira dhaqnee baddee arabattiidhaa isaan amaana jennaan arabattiin akka maaliitti eeggat eeddaa jirtu akka maaliitti wallahi akka maaliitti bakka kabajaa gooteef jettu isiini ijoollee madrasaa geessinaan jalaa badde jalaa bannaan natti dawwalte qaalettiin baddeetti miti akkam gochuu qabnaa jennee erga waliin mari'annee akki godhamu godhamee isiin amma waan isiin irra geesseef guutuu isaallee badeen taa'a jettitti fakkaata walaakin ammoo sababni saamaan ni beektaa birriin fakkeenyaaf bahu rakkoon qabu walaakin siin kun amantii jeddu lamaanitti waan akkas godhaniif gurbaa sanaa wajjin waan akkas godhanii jecha hamma jarri godhan kana rabbi nu gargaaree jedhee viidiyoo guutuu fi ragaa qabatamaa ishee wajjin illee karaa intarneetiin kan fidee dhufu ta'a kutaa ittaan yaa warra gara islaamummaa dhuftanii yaa warra islaamummaa keessaa karaa kiristaanummaatti dhuftan ta'e amantii fayyadamta mala walaakin waan itti amantan sanatti dhugaadhuma dubbataa deema yookaan rabba akkas nama godha fa'akhadnaahu aksa shadiida qaba rabbiin jabaan nama qaba akkasi viidiyoo kutaa lammaffaa jira maqaan si amma sumayyaadha maqaa si keessa jirtu mastuudha kutaa lammaffaa walitti deebina sheer walii godhaa galatoomna